biyya hinikkaa bulliyyee, biyya tufaa kojii, biyya badhaasoo falamaa, biyya ukaa kojii akkanumaan haasaa ooluu danda'a. Bara biyyattii Arsiitiif Oromiyaa keessatti barumsi hin eeyyamamu, ilmi Arsee hin baratu jedhame. Ardiin duraaniin ilmi Arsee abadan hin barata jedhanii ka'an dirree tana, bakka tana, bakka seenaati. Biyya hinikkaan akkamitti hafa jedhee isaan waliin dhufe kabajaa isinii qabna galatooma. Watara jechuun maali? Watarri biyya seenaati. Watarri biyya hinikkaa bulliyyee, biyya tufaa kojii, biyya badhaasoo falamaa, biyya ukaa kojii akkanumaan haasaa ooluu danda'a. Bara biyyattii Arsiitiif Oromiyaa keessatti barumsi hin eeyyamamu, ilmi Arsee hin baratu jedhame. Ardiin duraaniin ilmi Arsee abadan hin barata jedhanii ka'an dirree tana, bakka tana, bakka seenaati. Doktor Tola baga dhuftan, baga dirree seenaa argitan. Dirreen tun yuunivarsiitiyyuu dabartee dirree qabsoon wanti guddaa jalatti qabe. Dirree uummanni keenya abadan ijoolleen teenya barattee jijjiirama fiduu qabdi jedhanii qabsoo godhan. Dirree abbootiin teenya sakrifaayisii guddaa itti kanfalan. Ijoolleen nan dirree abbaan keenya ciincaatti ta'an muka dhaabatu kanneen hunda abbaan keenya badhaasoo falamaa namni guddaan sun akka ijoollee lafarra shinqiinqaa muka dhaabaa ba'eera. Taphumatti hin dhufne, barumsi taphumatti hin dhufne. Watarri handhuura barumsaa uummata Arsiiti. Handhuura jechuun walakka jechuudha. Kanaaf ani abboonni keenya waan hin argine arguu kiyyaa baay'ee gammada. Abboonni keenya ari'amaa turan ijoollee teenya hin barsiifna yoo jedhan. Abboonni teenya ciincaa ta'aa turan ijoollee teenya hin barsiifna yoo jedhan. Adda ammoo mootiin mana barumsaa Oromiyaa ijoollee teenya barsiifna jedhee barcuma akkana, matsaaf akkana, laabireerii akkanaa qabatee yoo nu dhufu dhugamaanuu ambilisa addaa godhee fudhaa galatooma isinii jechuu barbaada. Warra biraa Qaasimiin fa'a, warra isaan fakkaatu ganamoo, warri gurguddaan kunniin isin fakkaatanii isin keessa deemanii warri keenya warri sadarkaa guddaa jiran mana barumsaa Wataraa, Qaloo, Godee, Toondee laakaa ooluu danda'a. Nama akkana qabachuu keenyattis baay'ee gammada, galata guddaadha. Dhugamaanas dhaabatee qaaqaa ooluu hin danda'a. Wanti gabaabaa jedhee dhaabuu barbaadu Rabbiin galanne haa qabu jechuu barbaada. Qabsoon abboonni keenya godhan lafatti hin banne. Hadda abboonni keenya qabsoon isaanii kun ofiree guddaa godhateera. Kanaaf ani ijoollee wanti dhaamu. Kana nama baay'eetu ba'eera. Kutaa shanii, kutaa afurii duuba sani baradheen. Akkanumatti hin baranne barcuma akkanaa irratti. Matsaafaa tokko nama 100 irra wal fixaa ture. Ana immoo gabaabaa waan ta'eef natumaatuma narraa fudhataa ture. Namni amma tashootu fa'a kaama durees ardii irra jedhan xiqqoo dheeraallee nama dhidhiiballee. Nasinitti himuu danda'a. Mustafaa Waaqoo kunoo gama kanaa dhufti nama rabbashti gaafsan. Kunniin hundi bakka maraa dhufnee akka urgoo walitti qabamnee baay'ee waan keessa yaanu isin waliin dhaaban. Garuu matsaafa darddaraniif nama hin jabeessu. Mana ijaaraniif nama hin jabeessu. Kan nama jabeessu ijoollee kutacha. An abadan namichi gabaabaan guddataa fakkaatu as keessaa ba'ee eega akkas ta'u anillee hin ta'a yaada jedhu qabaachuu qabdan. Karaan ta'aniin kutacho qooqa maaf hin bulin maaf daaraa keessa hin ciisin
maaf karaa maraan hin xaqaramin gaafa kutattanii kaatan abaadan naannoo keenya barumsaan wanti caalu jiraachuun isarra hin jiru baga handhuura Oromiyaatti dhuftanii handhuurti Oromoo bakka kolbaa dhufte Dr. Tola bakka kana yuunivarsiitii akka nu gootan isin gaafan hatattamat akka nu gootan isin gaafan maaliif haayiskuulii bareedaa ijaaruu keessaniif isin galateeffannaa kitaaba kana nu guuruuf adiraa baay'ee isin galateeffannaa kitaabni ammallee hidhamuu qaba mana bareedaa ijaartanii. You built a very beautiful house. I want to thank Adra. A beautiful house without books might not be a library. So I would like to challenge Adra to fill up these books. Fill up with the books. Keep on helping us. We promise you our children would be truly, like you said, the future of not just Oromia, of the world, because we have that representation. So Galatoma, thank you.